Sindaramu akan daramne ni boda akan cingkamni akan rakkanni akan midamni akan yanni akan are akan bas wanta ka hindabne sira kasi bin goda nama olni goda wala wan dan kabin yani sira hali samunis wan feren qalbati la taskebi isla sawla garu qadarri ma arki hinjiru mutini umamni garu qadarri hinjiru bi bilajra sawla la ayo qabadunus wan tos riskitenya skamachutenya jaalati tunis riskiidha. Riskii qofa maallaqa osoo hin ta'in maallaqa argachuuf ilmoo argachuuf fayyaa argachuuf qofa osoo hin ta'in. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kabajamtootaa fi hordoftoota daawwattoota Ummayyoon Ashama Harkafuun jira jirtu ilmaan Oromoo qaqqaalii. Baga jiraattan isiniin jecha. Egaa har'a tana baay'ee tokko gaddinee obboleettiin teenya gara fuula Rabbii deemuudhaaf wanti godhan hin jiru. Guyyaa qadara nama tokko dabarsuun hin danda'amu. Guyyaa midhaanii bishaan isii addunyaa kanarraa dhumate namatti jijjiiruuf hin danda'amu waan ta'eef obboleettii teenya Rabbi jannatal firdoosin isii haa kennu hayaattuu namoonni hedduun hin beektan jedhee yaada. Akkasuma immoo harmee isii haadha isii jechuudha. Haati maal akka ta'e ni beektan jedhee yaada. Isin hundi keessanuyyuu garaan haadhaa maal akka ta'e yoon akkamirra akka isiin jirtu maalirra akka isiin jirtu tilmaamuun nama dhibu. Maaliif jennaan la'innoo nutuyyuu warri sooshaal miidiyaa kanarratti isii beeynu hedduu takka rifanne. Wallahi hedduu takka rifadhe ani barreeffama jadiid argee feesbuuk irratti barreeffama jadiid argee hedduu rifadhe kaleessa kaamilaan ni dhukkuba. Gaasni itti dhoohee jettee gadhiistee turte. Hadha mootiyyuu asrii irratti arge ani garuu gama kiyyaanii achi duraan natti fakkaata wanti deddeemaa ture. Innaa wallahi baay'ee tokko rifadhe baay'ee natti dhagahame. Maali jennaan isiin micattilee reefu lafaa dhufaa jirtu akkasuma ijoollee xixiqqoolee qabdi. Ijoollee dubaraa xixiqqoolee babbareedduu takka qabdi. Guddattee bakka hin geennee fi bakka isiin yaaddisan hin geennee fi yoo Rabbiin guddifadhu namaan jedhe malee hin guddifatanii dhalanillee fi jiruun addunyaatu waa hedduu nama gooti. Baay'ee tokko nama gaddisiisa wallahi. Hundaafuu Rabbiin isiidhaaf jaannata. Akkasuma haadhaa fi obboleeyyan isii Rabbiin obsa guddaa isaanii haa kennu. Obsa guddaa Rabbiin garaa isaanii Rabbiin isaan haa jabeessu. La'innoo namni tokko osoo deemu balaa tasaati yoo nama biraa dabre haadhaaf abbaa obboleeyyan dhiisiti namuma badheetu hedduutti dhagahama jechuudha. Namni hin rifanne ni jira jedhee hin yaadu. Namoota hedduu rifatee yaada as kennataa ture. Akkasii Rabbiin isiidhaaf jaannata. Haadhaa fi ilmaan isii akkasuma obboleeyyan firaa fi aanii hiriyyoottan isii akkaan isii jaalatu hunda isaaniitu Rabbiin isaan haa barsiisu. Keessattuu haadha san jechuudha. Haadha isii dhalte san odda gaafa isii dabbaan itti dhooyeeti. Isiin dubbachuu hin dandeettu mana yaalaa galtee jirti. Garuu haati hedduu takka isiinuu dubbachuu dadhabde jedhan haati isiitu jechuudha. Rifannoo turraa dubbachuu dadhabde jedhanii baay'een dubbattu. Nama gaddisiisa akka wanti godhan hin jiru. Guyyaa walii dabarsuun hin danda'amu. Guyyaa nam tokko hin dabarfamu. Rabbiin obsa isii haa kennu. Obsa hangana hin jedhamne haadhaa fi obboleeyyan isiitillee Rabbiin haa kennuu fi isillee Rabbiin jannatal firdoosin isii haa gammachiisu, isii haa qananiisu. Wanti godhan hin jirtu. Dhiheennuma kana jechuudha. Obboleettiin isii kifaayaan garaa qabdi. Ka garaa qabdu kana dura micattii deette irratti amaliyaa taatee deette. Sababa saniifiin hedduu dhukkubsataa turte jedhan. Isheen tun kifaayaan jechuudha. Kifaayaatu jaartii jadiin hin beeytanii. Hedduu dhukkubsataa turte achirratti mana yaalaa deemnan lubbuu keetiin jiraachuu hin dandeettu. Waan dura opereeshinii taatee yookaan garaa baqaqsamtee deetteef garaa san bishaan sitti galee jira. Lubbuun jiraachuu hin dandeettu nuun jedhanii hedduu yaaddoo irra turree jettee kifaayaa waliin dubbattee turte. Hayaati jechuudha. Gaafa san jechuun wanti hunduu qadara jette. Wanti hunduu qadara har'a geettiin seenii har'a geettee jirti. Qadara Rabbii malee wanni ta'u hin jiru. Manni yaalaa hin beeku jette dhugaadha. Rabbumatu beeka lubbuu ofii uumee rahmaanimatu beeka. Gaafa san akkas jettee dubbatte
isiidhaaf obboleettii isiitiif baay'ee tokko gaddaa turte. Obboleettii isii tana wajji hedduu cinqamaa turte. Garuu har'a isiin balaa tasaatiin obboleettiin isii san maalitti akkasiin taate, maalitti akkasiin buute otoo hin argin addunyaa kanarraa dursitee lubbuudhaan dabarte. Rabbiin jannata isii haa kennu. Akkasuma obboleettii isii Kifaayallee jechuudha. Rabbiin nagayaan isii haa hiiku. Rahmaan dandayaadha. Waan hunda rabbitu harkaa qaba. Utuu kadu'u eegan kadu'uun beekanii jedhanii isii tanaaf hedduu cinqamaa turan jechuudha. Kifaaya tanaaf haadhaa fi obboleeyyan illee hedduu cinqamaa turan. Le'innoo manni yaalaa baqa chaansii biraa hin qabdu nuun jedhanii jettee dubbataa turte. Hadha garuu gaafa san isiidhaaf akkas jettee dubbataa turte. Hadha isiinuyyuu addunyaa kanarraa tarte. Rabbiin balaa akkana nama haa baasu. Balaa tasaa rabbiin nama haa baasu. Fuula isii bareedaasa guyyaa takkatti subhaanallah rabbiin dandayaadha. Akka fedhe dalaga, akka fedhe dalaga, akka fedhe hojjeta. Rabbiin waan itti qixxeeffamu hin qabu. Akkasii fuula isii bareedaasan guyyaa takkatti jijjiire. Lubbuun isillee afuu hin dandeenye dabartee jirti. Rabbiin jannata isiif haa kennu irra deddeebi'ee jechuudha. Badii isii hunda rabbiin isii dhafaa dhiisu. Warri beeytan warri hin beeyne illee du'aayii godhaafi araarama kadhadhaafi namni egaa addunyaa kanarraa taree wanti walii godhan kanuma araarama waliif kadhatanii. Akkasuma immoo inni biraa jechuudha. Akkuma beekamu Hayaat biyya baqaa keessa jirti. Achuma dhalattee achuma guddattee illee na fakkaata. Yamanitti jechuudha. Biyyi baqaa tun hedduu ulfaatii keessattuu Yamaniin biyya baay'ee rakkattuudha. Akkasumaan ijoollee qabdi, ilmaan qabdi. Haati isii suni nama guddaadha, umureedhaanis deemtee jirti, hin beeytanii. Innaa Ummu Afnaan tokko keessatti irratti waa dubbattee turte. Namni qarqaaruu barbaaddanii jette. Namni ijoollee isii tana qarqaaruu barbaaddanii, namni haadha isii san qarqaaruu barbaaddanii, ijoolleen isii tun akka guddattuuf namni qarqaaruu barbaaddanii haala isinii mijeessina jettee jirti. Ummu Afnaan tokko irra dubbattee, tokkokiin isiillee Ummu Afnaan jedha. Warri qarqaaruuf dandeettii qabdan, warri qarqaaruuf isinitti tole yoo jiraattanii karaa tokkokii Ummu Afnaan saniin dhaqaatii hordofaa, waan isin gadhiiftu ilaalaatii achiin qarqaaruu dandeettanii haala isiniif mijeessuu dandeettii. Warri qarqaaruuf isinitti tole, warri qarqaaruuf isiniif mijaa'e waan qabdanirra otoo hin tuffatin qarqaaruu dandeettanii isiniin jedha. Obboleeyyiin xiyyi jaalalaa fi kabajaan isin gaafadha. Akkasii isillee rabbiin jannata haa kennuu fi haadha abbaa isillee rabbiin jira haa sabbarsiisu. Wanti godhan hin jirtu kaa. Warri addunyaa irratti hafe humna addunyaa yaada. Isillee rabbiin jannata isii haa kennu. Akkasii bakkuma jirtanitti araarama kadhadhaa fi makfiraa kadhadhaa fi isiniin jechuu barbaadeeti.